tun inni waan sana bu'aa ta'e keessa arrana bira hin jiru isaa sanuuchi fuudheetiin gaafumaan gartee Nasrii jaaladhu waan kana hunda kunoo Nasrii si'eechaan gurguraa yoo maallee inni kun si'an qatee kana hundaa'u si'eechaan gurgurachuu jiraan inni to'achuma jira bakka san hunda laalu jira kan inni duraan laalu jira kan waan shakka baatee sagal hunda hanga Nasriin fi waliin dhufan kana walumaan jiraannaa walka kuma lama na biraa qabdi doolaara kuma lama takka doolaara kuma sadii na biraa qabdi atoo mee qabdi guusan doolaara kuma shanii qaba kana hunda jechuun waliin fuudhee joorreen walumaan bakka takka fuudhee inni ijoollee tana duraan harkee jira mana kanatti ijoolleen duraanis ni quba qaba duraan inni jirti ijoolleenis nuti atamma daabaa fi maallaqa bakkuma takka wal keessa jechuudha maalinis adda jira dahabne ichi gubbaa naa ta'a shaantaa keessa waan hin kabataa fi jinni kan biyya namaa keessa namni jaarsaas hin qabne namni bultiis hin qabne kabataas jirti inni huccuu shaantaa guddaa kanaan qaba kana keessattiin shaantaa xiqqaa tokko keessa walitti qabee kana maatii wajji qulfii hin qabu kaayee deemaan qollafadhaa mira duraan qollafadhee deemaa oduma gaaf mana Nasriin bira jiruhu mana boorsaa keessa qollafadheetiin deema mana isaan keessa dhiisee. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh daawwattoota hordoftoota keenya arreechuun gaa waan ajaa'ibaatu dhufne waan gaddaa ta'e jechuun egaa micoota maraattuu teenya akkuma gattintanatti egaa maallaqaatu irraa badee mucaa urreetu tokko gaa duraanis saayiddeeti sigala jechuun gaa akkasuma maallaqa baratee kutee garuu rabbiin si haa baasu hin yaadini innis hin booyini mee daawwattoota waan jettu jimee. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh daawwattoota fi hordoftoota keenya mee najajabee isaan isinjaa odoo Nasrii barbaaduutiin Nasrii maaliin barbaadaa miti waa meeqaa waliin dhabe bakkaan Nasrii dhiisee itti qaadimaallee arkadee itti garaan kiyya na gammadee waa hundaa'uu ta'u jirutti har'a qabeenyi namoota meeqa ittiin laffee ittiin walisumun shilingi sagaraa namaa qotee ittiin jiraachuu jiru kaayyadhee lafaa qabu hundi doolaara 10,000 fi dahaba takmii ka harkaa ka gurraa hundinuu ka mormaati wajji na jalaa fuudhee kutee. Mee kanarratti jechuun duraan kaa wajjin jiraachuu jirtanii mucaa mana jechuun si hojii gama keetee akka Nasrii ati jaalattu si hojii haasoo jira. Akkamitti jechuun mana hunda keessa garsiiftee bakka daamni jiru hunda maaliif garsiiftee? Waan inni waa bakka daamni jiru isaas hin garsiifne daaba kana gizeen itti uffadheeni gabbaheeni ol garagala kan namni haaja qaba bakka dhaqu sunuma qaba gizeen dhaqee rufe kana firraa baaseetiin bakka takka firraa baaseetiin kaayyadhe shaantaa xiqqaa tokkoon qaba kan inni isa keessa qabu faaftora isaatii hojii fudhatu maal san keessa kaa'e akkanatti gidaara xiqqaa tokko jira san gubbaa kaa'e mana san keessa illee taa'uu dadhabeetiin jibbee mana kurfaa xiqqaa kana keessatti as ba'ee jiraarra. Duba jechuun inni waan sana bu'aa ta'e keessa arrana bira hin jiru isaa sanuuchi fuudheetiin gaafumaan gartee Nasrii jaaladhu waan kana hunda kunoo Nasrii si'eechaan gurguraa yoo maallee inni kun si'an qatee kana hundaa'u si'eechaan gurgurachuu jiraan inni to'achuma jira bakka san hunda laalu jira kan inni duraan laalu jira kan waan shakka baatee sagal hunda hanga Nasriin fi waliin dhufan kana walumaan jiraannaa walumaan teenya walumaan qaban waliin mana dhiiseetiin biraa deema gaa takkaa shakka hin beeku inni to'achuma jira. Fuudhamuu yoo hin maslaa. Kujumaan ani Mustafaa na gangujaara ni summee dhugee na dhukubee ciisu jiru sawween kuban qabu ifillee hin beeku tanaasanillee hin beeku nama na yaamee nama ajjina fuudhee kaa asii Mustafaa na geessa Mustafaa san keessa na dhiiseet inni gaggara hanga kaan nama dubbatutti inni fuudheetuma kutee asichi booda natti hin deebine galgala lamadaa akka nama nagayaatitti eegan ani lafarraa ka'ee fayyee lafarraa ka'ee taa'u jiru na dhufe siin fuudhaa. Siin fuudhaa naan jee aboo ati ni na jaahibee sammuun na dhukube amma ati na fuutaa duraan Nasruu si jaalachuu tureeti amma siin fuudha eega qabeenya kiyya kana fuudhe siin fuudhaa naan jee wayin qabeenyaas laalee na dhukubu jiraame eegani daba fuudhee bootee daba fuudheeti ankuban qabu hin laalle bakka san hunda waan san hunda inni deebee siin fuudhaa akkam yoon si fuudhe yooyi firraadii si Nasriin siin malu anaas si mala anaas si fuudha naan jee aboo maal taate yoo adeen na bira jira aboo maali jecha akkamiin seentee har'a maali jecha dhuftee hogguna lafarraatti ka'ee girgirii kanatti fidee ittis fiigee yaa booteetii fayyaan qabdu yoo adeenis teetii fayyaan qabdu si dhukkubaasi nurraa dhaabbaddu isa dhiisii naan jechuu as garagaleetiin ayyee dhiisee hiijee irraa gattaa'e inni inumaa illaan qabeenya hayyisan fuudheeti siin fuudhaa naan jechu jira. Ani eegana booda gisee Mustafaa dhaqeetiin mee iflaalee waa hundaa kan irraa dhume kenneen aniin bitadhe jee karaa Mustafaa deemu deemu. Karaa keessatti mucaan jechuun duraan jechuun sibireeru san kama Mustafaatti sibireera abatan sibireera. Na bira jiree amma kayetiin amma guyyaa. Inni kana sibiratti argee amma sanaa sibira jee dibee jaalatu. Ana sibira jee dahaba onnaa fi isa Mustafaa waliin nu geessee tomachuman nu darbee gaggara galee duute eeganaa hin deebitu kanaan saammadhatti inni nu. Mucaan jaamee dura inni gumsa
micha asgees micha anas yame Micaan ayyaamee tuma walumaan isaan fuudhanii mushtee faana geessanii mi isa na bira dhiiseetuma silaa kaa isa kana ni hin beekuu micaa kana bare eegasboodaa'u bare eegasboodaa'u arke wayin beekaa isuma kana dubbuma tanaa kan kalaama tokko mushtee kuma san nool naqeetuma mee afadhu wayin laalee gaggara galaajii kanuma duuba kutuun dhabe jee inni waan san fuudhu qote inni isin gana asuma duuti asuma haftii qabeenya sanii saamadda jee kute daawwattoota keenya jechuun gaa horreetu bimmeessa inni hurree isatti hamaru horreetu jechuun gaa akkanas gaa michoota jechuun gaa michoota jechuun nasru jaallattoota tara garaatee maraattu faayinee tibbunu kana egaa isiin tuni maallaqa jechuun gaa takkaa daaba gartee isiin mana keessee gartee bu'aa isheen naqattus harki gartee duraan hojii ture nasru jaaladhuu baajee duraan cinaa dhaabbatee jira arramoo jechuun gaa akkasitti jalaa fuudhee isiin mana akamaa seennaan daaba san jalaa fuudhee gaa baafatee jira daawwattoota kan egaa akkumatti jedhutti gaa hattee haasoftan itti dubbattanii jechuun gaa mucaa tan koomatti irratti illee barreessitanii akka gartee mucaa tanaaf jechuun gaa daaba siisan deebisuuf goruu qabdanii sanichitti illee gaa nuti illee barbaanne isa kana ogarre gaa qabeenya gartee mucaa tana irraa fuudhuuf dirqama mucaa yoo jaalachuu baatte wayi dirqama duraan waan warreen gaa mucaa kana xiqqaa kana jaaladhu jeetiin bira dhaabbatu jira amma jechuun na jaaladhu jeetiin eega daaba kee fuudhee Ega daaba kiyya daaba qofa odoo fuudhee bannaahu ni booyee nu lubbuuti yoo fi nuqqubsu dabee qabeenya qofa wanni daaba qofa narraa fuudhee hin baafanne doolaara kuma kudhan kaashiin mana keessaa qabu biyya tana gaa biyya teenya taatee baankii keessan kaayyattu guutuu waliin fudhate daaba muddii tokko akka carraa ta'ee firraa baasatiin akkanatti siree duubaan miika maree siree duubaan gubbaa kaa'ee siree san duubaan kana lafa gabbeemee sanoo jee gizee meeshaa hundoolii gannaqee fattashu dahamni san qofaatu naabe. Ati maaliif firaa jechuun Ameerikaa biyya adda addaatti qabdu moo kana hunda walii qabdee isa bittee jiru. Yaa obboleessa kiyya mana namaa dalagee an takka namaan baraa hin jenne maallaqaan dalagaddaa malee. Mana kana jechuun kan gartee la Nasri itti fuutu kan dalagatte. La Nasri ni mira Nasri akkuma carraa rabbii waliin nu fideetiin jaaladhe. Duraan qabdee jechuudha. Duraanumaan qabane eega Nasri waliin dhufne baatii sagalii dila kana dalagachuu hin dandeenya. Waan duraan qabdee jechuun waan duraaniin ilaan biyya namaa tana keessa dhufe ani biyya namaa tana keessa eegaan dhufe takka amma mata torba moo saddeeniin gee. Kana hunda dalagattee tuma sumuni shilingii hanga warra keenya ergus ergee fi tuman kaanii sumuni tijaasi fumarra gudunfee waan akka quubiitis deddeemadee tuma sumuni shilingii tiyya bakkuma takka kaayyadha mana kiyyagaa duraan isaanii achaan bane malee. Maalleen kun keetuma qofa mooti. Laa kiyya qofaa miti. Naafi ijoollee lamaata hojii dalagannoo jira addaa hin baanu guyyaa rawwaana isaanillee kun ammoo kurfaan kunillee anamaa kireessee fi na bira galan kurfaan kun amma kasaaniiti mana san keessa bas dachiin fi samina dukkanoo itaatiin firraa kurfuma kana keessa edaa'u asuma keessaan bulee asbee keessa tulaa san firraa cufee. Duuba maalleen keessaan hundaati gaafatiin. Maalleen odoo kiyya qofan ta'in ijoolleenis na bira kaayyattee ga'anii nama isaan duraas as ture maallaqa kana bakkuma takka kaayyanna kiyyaas odoo arkanii. Odoo warra daaba isaanii san faana fuudhanii arraba kaan seenuu hin qabu jechuudha. Maaliin jaalalaa fi fiigee kanaan jaaladha saniin jaaladha jaaf miti. Maraadheeti maraattuu isin nabaaftan sana hojii shaaraan rukuta. Ayyee nuti bara sana nuti suuqii dhaadhaa dhuu sin jenne malee egaa jechuun maraattuu illee osoo sin hin beektaa siituuf maraacha. Maalee if maraacha kaa jaalalaan nama maraacha malee wayiin anis goggodheeti minatti jaalala malee wanni tun waan na keessaa dhuftee miti jaalalumaan na fide duraan nagiyaaniin taa'ee. Wanni bultii sanii fi jinni kuma qabu dalagaati bultii dalagadhee mana kiyya keessatti naaf ijoolleen dhufnee garaa gammachuun nama tokko. Meeqas biraa qabal maallaqa ijoolleen? Ijoollee kuma lama na biraa qabdi. Doolaara kuma lama? Takka hoo? Takka doolaara kuma sadii na biraa qabdi. Atoo meeqa qabdi guusan? Doolaara kuma shaniin qaba. Kana hunda jechuun waliin fuudhee ijoolleen? Walumaan bakka takka fuudhee. Inni ijoollee tana duraan harkee jira mana kee kanatti? Ijoolleen duraanis ni quba qaba duraanis ni jirti ijoolleenis nuti. Ati amma daabaa fi maallaqa bakkuma takka wal keessa jechuudha. Maaliinis adda jira dhaabne ichi gubbaa naa taa'u shaantaa keessa waan hin kabataa fi jinni kan biyya namaa keessa namni jaarsaas hin qabne namni bultiis hin qabne kabataas bitee namni huccuu shaantaa guddaa kanaan qaba kana keessattiin shaantaa xiqqaa tokko keessa waliin qabee kana maatii wajji qulfii hin qabu kaayee deemaa qollafadhaa mira duraan. Qollafadhee deemaa oduma gaaf mana siree na bira jiruuhu mana boorsaa kiyya qollafadheetiin deema mana isaan keessa dhiisee oguu waan kan janis waciis baasee fitiin kanumarraafis kanneen fi nuti dalagaas baatii lama baatii sadii dhufna gizeef dhufne kana quubii nu sadeen kun walii yaanna waluma
alas baanee onni jennu walumarra kaayee suma bira kaan jechuudha suma bira kaayee waan samananis bira kaan waan bakka takka gallu waan amananeef simurroo yaa si jabeessaa nuti immoo facaafneef hin jedhanii walirra kaan ana akka namoonni ittiin sumuun ishilingii tan wali guuroo wali guuruu baadheetuma nyaadheehu akkanan ta'u. Akka salaa shaantaa ta'uu ni bitattaa midhate shaantaa fi jechuun daalama bitachuu dhiiseetiin egaa muka shaantaa tan keessa kaayisee maallaqa kana walitti qabutti malee atu waa'ee bitachuu dhiibu. Maali ni bitadha maali dahaba kanaa wanni ni bitadheef namni biyya namaa keessa jiru dhukkubsachuun mala deemuun mala waan hin bitu qabataa fi kanneen gurguradhee deemu 300 naa bita. Yoo namoo san gurguradhe yoon dahaba kiyya firra kaayee maal qabda jedhanii namni irraa baasu hin jiru. Tanaaf hin bitadhe dahabas. Bakka bitattee rakkoon qabu. Asumaanuu gartee daawwattoota hordoftoota keenya warreen gaachuun maallaqa dila kanaa takka waddaaba kanaas fuudhee as keessaa baafachuun waan hin taane dirqama immoo nama gartee bakka bakka itti gooneeti isaas gannas qabnee irraa fuunaa dirqama rakkoon takka hin jiru ati hin yaadini maallaqa kee jechuun bakka inni dhaqetti sanaa harka keessatti qabneeti ammarraa kaane dhoosii irraa fuunaa waa takka hin yaadinaati. Galatoomaanis waa takka hin yaadini maaliif jechuun dhaabbata ammoo taniin isin dhaamu gartee akkuma nasrii na bira deessitanii nasrii dhiifamaan gaafachuu jira dhiifama gaafadhee inni kun bakka jira inni jiraatu ni beeka bakka saahiban saa kabirootillee ni beeka waan wajjii yaaniif dura isa waaddee teetis jechuun wanni kun na dhufe isatti waade isa kana dhiifama gaafadhee ifi dhiyeessee maatii takka taanee wajjuma qabeenya kiyya qofa otoo hin ta'in kana maatii hundaa dabbadee deemnee maatii takka taane arra obboleessa kiyya xiqqaadhe dhugaadha jaalalta obboleessa xiqqaa fi waa guddaan qabdu jaaladhe dhiiseetiin jira kan hin jaaladhullee harkadheetiin jira kanaafuu gaa maatii takka taane akkana wajji barbaadu dirqama nasruttillee ni himna dhooyne jechuun mucoon san jechuun dhiifama si godhu feeti mucoon nama guddaa tagattee duraan si jalqabsan qaalimallee harkattee ati immoo akkuma gartee mucaa sii ka duraan nuti sanitti dhiifamallee si gaafachuu namti maatii takka taatanii hojjetanii isillee ka jaalattu harkattee jetti maashaallahi rakkoon qabu laallee fijiraa sirraa nama gartee isii bulchu laallee fijiraa ka ijoollee ni qaballee jee mara kan ijoollee sitti nani ijoollee Oromooti ilmoo Oromooti dhale intala Oromooti dhale. Sun rakkoon qabu sun rabbi isaa keessuun sin jaa tanaaf akka yaadini urreen bakka jirutti namoota himnee jechuun jala yaanee maallaqa san kasii baafnu ta'a waa takka yaadin inshaallah daawwattoota keenya jechuun waa hundaa ugaa jala deemnee baafnaa fi isin tungaa akkana yaatu jechuun gaa shirtaata jettee mataa kun oolnee fi jechuun gaa maallaqa dila kunii fi daabna kun gaa jechuun hedduu nama yaachisa daleeddee gaa hurkitee warra kaattee asumaanuu gaa inshaallah ogguu gartee baafnettis viidiyoo isinii waraabna asumaanuu assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.